ربي نجان برش نجان نوالش بيجي كينيا نجاها تاو هندا كينيا تكونوا هاقول يا دا ولا بو ربي نورا هاقب تكوتاني وان هندا ورا كيه نورا ربي نورا هاقول واللي بونا هاف واللي نهاد ابن هندونو ميلا كينيا يلا هاتاو ورا بولا نوفلجا وروما تكنا بايتي قدام بايتي نوفلجا قدار روبا فقبلنا نوهاتات كاينتي نجاي هاتات ورومون أفان تكو هاتات كوالنا بها أرارم كوالنا بها أرارم كنوكم ستها في تكان كأنها قدان كأنها بول بركم برا أرارا نوهاتو ورمو إدوتي هاتو إثيوبيا إدوتي هاتو نجاي ربي نوهابوس وامر ربي تركاكبا ورمو ربي ألسفو نجد سنديبسين ربي سشو بسين شارين قدار روبا فقبل Iwa kanu nagesi, dikanu nagesi, gudanu nagesi, baranu nagesi, barinu nagesi. Irecha naganu god, hadika nagagot, agudda nagagot, hora bula de bana, badada bakana, gadaro bagapin. Guyyaan irreechaa guyyaa Oromoon marti bahaalixaa kaabaa kibbaa walitti dhufee michuuwwan isaa wajjin waaqa isaa ittiin galateeffatudha. Finfinneen hora Finfinnee keessummeessuu fi simachuudhaaf faayamtee qophooftee anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Oromoon waaqa uumamaa tokkicha maqaa dhibbaa leemoo garaan taliilaa qulqulluu mudaa fi mudoo hin qabne jechuudhaan guddummaa waaqaa ulfinaa fi kabaja guddaa waaqa uumaadhaaf kenna. Kun beekumsa caaludha. Akka tokko jedhanitti Oromoon beekumsa addunyaa maraaf ta'u kana qaba malee uumama waaqni uume hin waaqeffatu, uumama uume garuu hin galateeffata, hin kabajaa. Ulfina isaa ol qabeet haasa'a akkasumas ragaa ba'a. Ayyaanni irreechaa kaleessa uummata Oromootiin qofa kan kabajamuu fi kan akka duudhaan isaa eeggamu kan godhame ta'ullee yeroo ammaa kana sabaaf sablammiin biyya keenyaa hundumtuu duudhaa waliin ta'ee kabajee uummata Oromoo wajjin sirna galateeffannaa kana ayyaaneffata. Kanaafuu irreechi tokkummaa fi kan obbolummaa kan waliin kabajamu duudhaa guddaa ta'aa deemaa jira. Kanaaf irreechi kan waloo keenyati, irreechi hambaa biyya keenyati. Akka seenaan aadaa fi duudhaan isaa agarsiisutti irreechi hunda caalaa araaraa fi jaalala. Jaalalli fi araara qoricha waldhabiinsa fi waljibbiinsa addunyaa kanaa fi biyya keenya keessatti mul'atuufis furmaata ta'uu danda'udha. Keessattuu Oromoonni sirna gadaa hin beeknaa, irreecha duudhaa isaa ni hordofnaa, ni kabajnaa jennu hundaaf ittiin jiraachuu malee ayyaana guyyaa tokko kabajnu qofa akka hin taane haalan hubachuu qabna. Ayyaanni irreechaa akkuma nutti agarsiisuu fi sirni gadaa fi duudhaan isaas akka nu barsiisetti teenyee mari'achuu, araara buusuu, tokkummaa uumuu, ijoollee gadaa ta'uu keenya kan ittiin agarsiisnu malee faallaa kanaan deemuudhaan duudhaa keenya gadi qabuun safuu, aadaa fi duudhaa keenyas cabsuu ta'a. Yeroo irreeffannus nagaa ayyaanichaa fi nageenya waloo keenyaa haalaan eeguudhaan duudhaa kana ol qabuu fi kabajuutu nurraa eegama. Duudhaa fi aadaan keenya bareeffachuu caalmatti hawwataa gochuun itti gaafatamummaa hunda keenyaa yoo ta'u, akka mammaaksa Oromoo jedhutti gaafa abbaan cabse akka hin taane hundi keenyayyuu itti gaafatamummaa keenya haa baanuun jedha. Irreechi hawwata turizimii ta'ee jira. Finfinneen
carraa kanatti fayyadamtee madda turizimii biyyaa fi addunyaa akka ta'u sirriitti hojjechaa jirti. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana itti of kallu nuuf haa ta'u, Waaqayyo kanaan nu ga'e ammas galanni guddaan hin malaa fi galanni isaaf haa ta'u. Uummata Oromoo fi uummatoota Itoophiyaa hundumtuu baga guyyaa ayyaana irreechaa kan bara kanaa nagaan waliin geenye baga geenye jechuun barbaada. Uummati Oromoo uummatoota biyya kana keessa jiran, Itoophiyaa keessa jiran keessaa uummata guddicha dachee bal'aarra qubatee jiru, uummata gaanfa Afrikaa keessaa seenaa dheeraa qabu, seenaa dheeraa hojjete, uummata bal'aa ta'uun beekamaadha. Waan Oromoon waliin qabu keessaa tokko irreecha yookaan immoo irreessa. Gara dhiyaatti irreessa jedhama, giddu galatti irreecha jedhama. Irreechi ayyaana. Ayyaana irreechi jila. Sirna gadaa keessatti caasaa gurguddaa lamatu jira. Tokko dhaabbata qaalluuti, kaan immoo bulchiinsa siyaasaa kan sirna gadaati. Jilooti akka itti ayyaaneffataman qabu, ayyaanoti siyaasaa, ayyaanoti biyyoolessaa immoo sirna ittiin ayyaaneffataman qabu. Sirnoota yookaan jiloota Oromoo keessaa gaa irreechi sirna ittiin ayyaaneffatamu qaba, tartiiba qaba, dhaamsa dabarsu qaba, akeeka qaba. Akkuma sila warri waltajjii gaggeessaa turan dubbatan, waan Oromoo tokko taasisu keessaa tokko irreechi. The unifying factor kan Oromoo tokko godhu. Uummati tokko ka jedhamu wanneen waliin qaban baay'eetu jiran jechuudha. Kanaaf irreechi mallattoo tokkummaa Oromooti. Simboolii. Mallattoolee hedduus ni qaba Oromoon. Afaan tokko waliin qaba, aadaa tokko waliin qaba, safuu waliin qaba. Jireenya hawaasummaa, dinagdee walitti hidhatu qaba. Waan Oromoo walitti hidhu baay'eetu jira. Oromoon tokko miti, kibbii fi bayii fi dhii tokko miti nuun jedhu. Oromoon tokko. Oromoon tokko ta'uu qofa miti, uummatoota biraa waliin iyyuu tokko. Uummata Oromoo fakkaatan duudhaa tokko waliin qaban hedduutu jiru biyya kana keessatti. Sirna irreechaa kana bifa adda addaatiin akkuma Oromoon irreecha kana kabajatu, uummatooti biroos bifa wal fakkaataadhaan bifa adda addaatiin dhaamsuma wal fakkaatu dabarsu. Aadaan uummatoota walittidhaa. Irreechi aadaadha. Tarii namoota amantiidhaa kanaa jedhanii kaa'uu danda'u ta'a. Aadaadha. Aadaas ta'u amantiinis amantii keessas aadaatu jira. Wal keessa jira. Hundumtuu wal keessa jira. Gaafa nyaannus gaafa dhugnus namni Waaqan galateeffanne hin jiru. Gaafa hojjennus gaafa baanus gaafa gallus milkiidhaan nu gashee Waaqa jennee namni hin dubbanne hin jiru. Amantii kamuu qabaanne jechuudha. Kanaaf irreechi Waaqaaf galata galchuudha. Yeroo waqtii tokkorraa gama biraatti ce'amu immoo sirnatu jira jechuudha. Sirna ce'umsaatu jira. Callumadhanii irra fiiganii ce'utu hin ta'in
waan goggodhaman waan hojjetamantu jira galata baga iddoo kanaan nu geesse baga bacaqii gannaa keessaa baaftee gara biraatti nu dabarsite baga waan oomishne kana utuu balaa irraan hin gahin oomishni nuti oomishne kuni baga nuun geesse waaqayyo si haa galatu jedha jechuudha Oromoon. Kana qofaa miti bara darbe keessa namooti walitti gaddan yoo jiraatan dhiifama kan itti walii godhan kan wal dhaban yoo jiraate kan itti araaraman yeroo araaraati. Yeroo conflict resolution conflict itti resolve godhanii of duubatti dhiisanii gara fuulduraatti tarkaanfatan jechuudha yeroon kun. Guyyaa akkasii afaan nagaatu haasa'ama. Afaan seedaa jedhu warri Booranaa. Afaan seedaatu dubbatama. Maal jechuudha afaan hammina qabu, afaan narra qabu, lola waan biraa of keessaa hin qabu. Nagaa. Irreechi nagaa. Finnaa jechuun misooma badhaadhina. Araara. Isa kana of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf kabajama. Hawaasi tokko dhimma akkasii waliin qabaachuu jechuun sirna akkasii ijaarrachuu jechuun uummata ijaaramaa, uummata bara dheeraa qaroodhaa jechuudha, uummata qaroodhaa jechuudha. Sirna kun. Kanaaf irreechi kaanis duudhaan keenya kan biroos kan sabaaf sablammoota biroo yeroo gabaabaadhaaf gidduutti qabbanaa'ee akka biraa ta'ee haa turuyyuu malee amma revival godheera. Irreecha revivalism akkanatti bareedeema. Akkanatti miidhagee arguun kibba deemnee bakka garaagaraa deemnee bifa kanaan wanni dhokatee ture ol ba'ee miidhagee cululuqee arguu caalaa waan nama gammachiisu hin jiru. Warri aadaa seenaa ofii iddootti deebisuudhaaf qabsaa'anii wareegaman ta'u awwaala keessaa kaanii ol jedhanii kana ilaalanii gammachuu oddachaa ta'a. Kanaaf callisanii wareegamne bu'aan argameera kana tikfachuu qabnaa jechuudha. Riichuwaalii baay'ee jiru Oromoo keessa fuudhaaf heerumni mataan isaa sirna tokko ayyaana qaba buna qalaa jira buttaa qaloo jira buttaas nuu qalchiisaa warra Oromiyaa. Sirna buttaa jedhamu sirna jabaa sirna tokkorra raabatti gaafa ce'u warrior class jabina isaa kan inni agarsiisu bineensa ari'ee farda gafarsa ari'ee neecha ari'ee qabee sangaa ijaajjiitti kaqalu jechuudha. Gaafa warrior classitti ce'u hawaasa tokkotti ittiin darbu jechuudha. Isa kanas naa qabadhaa irratti hojjennaa. Nus akka aadaa fi ispoortiitti isin bira dhaabbanna kanarratti. Ayyaanota baay'eetu jiran. Akkuma jedhee buna qalaa jira. Sirna bunaas aadde warqeen faatti nuu jiru. Akkaataatti buna qalaa, sirnatti buna dhugan, aadaan bunaa, jilli bunaa ni dhufaa jechuudha. Isinitti hin dheeressu. Waan baay'ee jechuu danda'ama. Tarii booda waraqaan dhiyaachuu danda'a. Achi keessatti haasofna homaa rakkoo hin qabu. Baga geessan. Baga waliin geenye galatoom. Waaqayyo nu gargaaree boruu gannaa keessa dukkana keessa nu baasee booqaa birraatti baga wajjin geenye baga geessan baga Waaqayyo isin gargaare jechuun barbaada. Asii achi naas ilaalu baay'ee bareeddu uffata aadaa adda addaa uffattanii jirtu baay'ee miidhagdu Oromoon maal akka fakkaatu ammam akka ga'u duraan hawwan siiqqee fi abbootiin gadaa yeroo waltajjiirra dhaabbatan mul'isanii jiru. Kabaja keenya ulfina keenya waan nuuf taataniif abbootiin gadaan hawwan siiqqeen keenya galatoomaa nurra oolaa bulaa isiniin jechuun barbaada. Irreechi bu'aa bayii addaa keessa darbee
qormaataan mana hin jedhamne keessa ce'ee warra irreecha dhoksuu barbaadan, warra irreecha awwaaluu barbaadan, warra irreecha qaanii gochuu barbaadan hunda injifatee ol ka'ee mul'atee bakka isaan awwaaluudhaaf irratti hojjetan sana hunda diiggatee awwaara irratti uwwisuudhaaf barbaadan hunda ofirraa harcaasee irreechi aadaan duudhaan uummata keenyaa iddootti calaqqisu uummanni keenya iddootti kabajamu ta'ee dhaloota har'aatiin as ga'ee jira. Baga gammaddan baga abbaa duudhaa kanaa taatan isin jechuun barbaada. Waan dhokfamuu hin dandeenye dhoksuuf yaalan. Waan baduuf hin dandeenye baduuf yaalan. Balleessuuf yaalan. Warri faallaa kanaa deeman har'as immoo irreechatti maqaa adda addaa kennanii warra gadi qabuu barbaadan. Dhaloonni kun dhaloota waan akkasiitiif ta'u miti. Dhaloonni kun dhaloota ibsa dabalataa barbaadu miti. Dhaloonni kun dhaloota waan xixiqqoodhaan muufatee rifatee gadi jedhu miti. Dhaloonni kun dhaloota dhokatu miti. Darbe barri sun lammata duubatti hin deebi'u. Kanaaf irreechi keenya uummata naannoo keenyaa bira darbee sabaaf sablammoonni uummatoota Itoophiyaa hundumtuu ayyaana kabajan. Ayyaana biyyootni ollaa kabajan. Ayyaana addunyaa irratti calaqqee guddaa ta'ee dhalli namaa waaqa isaa itti kabajatu, itti galateeffatu ta'aa dhufee jira. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana Oromootaa qofa miti. Sana bira darbee jira. Kanaan booda qaamni kana dhoksee qaanii godhee duubatti deebisuu danda'u hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Kanaaf hundumti keenyayyuu hundaa ol ayyaana nu ol ta'e waan ta'eef akka sirriitti namni hubatu, akka sirriitti namni beeku taasisuu danda'utu nurra jira. Akka sila obboleewwan keenya Keeniyaa irraa jedhan kaasanitti aadaan kun amma sana jira, fagaatee jira. Kanaaf hora Finfinnee, hora Bishooftuu, hora Oromiyaa keessa malkaawwan jiran qofa irratti oduu hin taane Indiyaan Oshinitti, Reed Siitti achi hundatti irreeffanna jechaadha. Aadaan kun asirra ga'ee jira. Muummeen keenya murteessanii irreechi kun akka kabajamu, akka mul'atu, akka uummanni keenya kana keessatti of argu. Dhorkaan kana dura irra ture, gabrummaan kana dura irra ture. Cabee akka irraa awwaalamu gochuudhaan aadaan kun akka deebi'ee dagaagu taasisuu keessatti geenyumaanuu bakka hin bu'amne taphatanii jiru. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaadu. Nuyi akka uummataatti fedhii biraan qabnu, nama biraa dhiibuu hin barbaannu, dhugaa keenya garuu tikfachuu barbaanna. Dhugaa nama biraas tikfachuu barbaanna. Kanaafuu tokkummaan ummatoota Itoophiyaa akka cimu barbaanna. Tokkummaan sabaaf sablammoota ummatoota Itoophiyaa cimu barbaada, akka cimu barbaanna. Oromoon qobaasaa homaa ta'uu hin danda'u. Ummatoota obboleewwan isaa hunda faana sabaaf sablammoota faana garuu waa hunda ta'uu danda'a. Waan yaade hunda ta'uu danda'a obboleewwan isaa faana. Kanaaf Waaqayyo nu gargaara. Waa hunduu nagaadhaan xumurama. Fedhiin adda addaa, wantoonni adda addaa jiran hundumtuu iddoon qabaatanii uummanni keenya immoo jabaatee iddoo hundatti wal kabajee wal eegee socho'uu danda'utu irra jiraata. Bareedee of bareessee uummata isaa bareessuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf hundi keessaniyyuu boru hora Finfinneetti iftaan immoo hora Arsadeetti baatanii akka irreeffattan hin jajjabeessuun barbaada. Sirbaa taphadhaa, waaqa galateeffadhaa, rabbiin kabajaa. Kana goonee milkiidhaan hin xumurraa. Bara dhufus immoo deebinee wal arginee hin kabajna. Bara taanus akkanumatti itti fufaa dabalaa guddachaa deema. Haga sila obboleewwan keenya keenyaatti dhaqnee haga
Indiyaan Ooshinii yookaan Reedsiitti taga irreeffannutti jabaannetti itti fufnaa. Ani Dimbu Abdallah jedhama. Teessoon kiyya asuma magaalaa Finfinneeti. Qeerqos Kifla Katamaadha. Egaa kun irreechi waan guddaadha. Irreechi nagaya, irreechi badhaadhinaa, irreechi jaalalaa, irreechi kabajaadha, irreechi araara. Kanaaf kuni Oromoo duwwaaf otoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya keenya jiru kulliifuu jaalala. Irreechi namni wal dhabee turellee gaafa irreechi gahe gaafa malkaa irreeffachuuf deeman dhiifama walii godhee deema jaarsi. Kan jaarsi beeku jaarsa taa'ee araarsaa. Kan jaarsi hin beekne immoo lakkii ani jibbaa kana gara qabadhee dhaqee wanti irreeffadhu wayiitu hin jiru dura obboleessa kiyya kan wal dhabeen dhiifama gaafadhee dhiifama godhee fi akkasitti jedhee gizee waggatti gizee tokko dhufa ayyaanni irreechaa. Kanaaf ayyaanni ka hundaa ka irreechaa kun kan jaalalaati kan nama jechisiisu kana. Irreechaaf Oromoo akkamitti gargar baafnee ilaalla? Irreechaaf Oromoon tokko. Irreechi irreecha. Oromoon irreecha qaba. Irreechi illee Oromoo qaba. Kana qaama lama godhuu hin dandeenyu kun qaama tokkocha. Kanaaf irreechi hundumaafuu nama waluun qabu. Namatu yoo namni wale malee irreechi sabaaf sablammii illee nama kamiyyuu hin oolu kan jaalalaati. Gaafa aariin manaa baheeyyuu iddoo irreechaa gaafa dhiise yaa Waaqayyo yoo balleesses naa dhiisi. Anillee dhiisee fi abaluuf yaa Rabbi atillee naa dhiisiif jedhee bakka qaamaan isa arguu dadhabeettuyyuu nagaa faarsee nagaa lallabee addaan gala bakka nagaa dhaabbatee irreechi kana qaba. Kuni ayyaana biyya keenya Oromoo duwwaa odoo hin taane ayyaana sabaaf sablammootaa bichaa odoo hin taane wanti kun akkasi babal'atee hundi isaa uf baree wal baree deemeennaan addunyaafillee Afrikaa keessallee biyya keenya kana ayyaana beeksisu jechuudha. Baay'ee mul'ata kan qabu irra hin geenne ammaayyuu ganaadha. Akka nu laallutti gana bira hin geenne gaafa bira gaamee jedhe mul'ata addunyaan mul'ata qaba. Turizimiin kana bichaa dhufanii ilaaluudhaaf warroonni biyya alaa Irooppii jiran biyya kanaaf galii baay'eetu jira. Kanaaf irreechi ka akka sadarkaa sanii ilaalamu malee akka amma cophaa deemu kanatti miti. Kanaaf irreechi galii biyya kanaatillee galii keenya bichaa odoo hin taane galii biyyaatillee jechuu danda'ama. Ayyee duraan dursee baga guyyaa irreechaatiin nu gahee jala bultii irreechaa kanaan nu gahee foorumii yeroo shanaffaarratti guyyaa irraan tanaa kanaan argamnu. Uummata Oromoo biratti irreechi guddaadha, irreechi irreedha. Irreechi tokkummaa uummata Oromooti. Uummata Oromoo qofaaf miti akka biyyatti irreechi seenaadha, irreechi aadaadha, irreechi duudhaadha. Kanarratti guyyaa irraan tanaa kanatti sabaaf sablammiin hundi qaamni biyyattii teenya keessa jiru hundaan walitti qabamnee sagantaa jala bultii irreechaa kanarratti argamanii haalli ittiin kabajamaa jiru hedduu kan namatti toluu fi kan durirraan gargar kan ta'e sagantaa ifa ta'ee fi sagantaa namni hundi itti hirmaateedha. Sagantaa irreechaa kanarratti kan si garsiisu irreechi kan hundaa ta'uudha kan mul'isu. Irreechi daa'ima yoo taate hirmaachuu wanni si dhorku hin jiru. Nama guddaa yoo taate wanni mana si hambisu hin jiru. Qarree yoo taate wanni mana si hambisu hin jiru. Qarreenis qeerreenis amantaa fedhe kan hordofus muslimnis ortodoksiinis amantaa hunda kan ammatuu fi ammataa kan ta'e ta'uusaa kan mul'isuudha. Baroottan dheeraadhaaf kan kabajamaa turee fi uummata Oromoo biratti tokkummaa uummata Oromoo kan calaqqisu waan ta'eef irreechi irree uummata Oromooti baga irreecha
bara 2016 ummatoota biyyattii hundaan isin ga'ee jechuun barbaada. Irreechaan kan wal qabatu irreechi kan hundaa ta'uu hundi namaa baree kan addaan nama hin qoonne ta'uu isaa baree hundumti namaa bakka jirutti jabeeffatee kuni feestivaalii xiqqaadha. Biyyoota biraa irratti yoo agarre wantoota xixiqqoodha mul'ifatanii akka addunyaatti madda turizimii godhatu waan ta'eef nutis irreecha keenya hundi Oromoodhaa irratti cimee gamtaa tokkoon gaggeeffatee sabaaf sablammiin hundi irratti hirmaatee kan addunyaalessaa godhannee madda galii godhannee hiyyummaa biyya keessatti dagaage kana kan ittiin firraa ittisnu ta'uu isaa beeknee irratti haa hirmaannu jechuun barbaada. Ani Haaji Muhammad Umar jedhanii abbaa gadaa godina Baalee Bahaa gandi kiyyamoo aanaa sabuunaati. Amma asirratti wal agaruu kennaaf dura galanni rabbi haa ga'u itti aansee mootummaan kennanii haa galatoomu. Irreessa jechuun tokkummaadha. Jaalala. Duudhaa Oromoo jabeechuudha. Har'a immoo asitti wal ga'uun kenna faayidaa guddaa Oromollee qaba. Beekumtii guddaa Oromollee qaba. Yaada guddaallee asitti immoo Oromoon irraa fudhata jechuu barbaadeeti. Maali tokkummaa guddaa nu qabnu Oromoon hagana geetti godina haganaa keessaa dhufti yoo jedhan namni Oromoo laaftuu se'ullee hin jira. Oromoo jabdu jechuu calaqqisiisa yookaan argamsiisa. Karaa biraatiin ammoo Oromoon namni afaan jedhelleen Oromoon afaan tokko ka alaafillee immoo ofitti hawwatti mara afaan tokko ta'uuf deemti jechaallee irreechi kun Oromiin kun kana mul'isa. Inni biraa immoo hoo biyyi kun kenna jechuu Finfinneen tun teenna jechuu abbaa biyyaa jechuu bakka tana immoo irra dhaabatanii irratti haasa'uu irratti dubbatu irratti gammadu irratti immoo nama na hunaasisu abbaa biyyaa ta'uu kana calanqisiisu jechuu barbaadeeti Oromiin kun. Amma kanarratti waan daballu Oromoon kana caaluu jabaatuu qabdi. Jalqabbii je'uu qabdi. Xumurra je'uu hin qabdu. Namni yoo jalqabe waan jalqabe san galmaan gahuu qaba. Maanguddoon yookaan abbootiin gadaa isiniin geette amma foolleen qeerroon dargaggoon hojjataan nu qabnu humburiinsi nu qabnu waan kana ka barruu danda'u barruu ka yaada kennuu danda'u yaadaan ka onnee qaba onnee ofiitiin waan kana qabannee jabeeffannee dhaloota aanu ga'u bara kana caalu dalagaa ta'een ammoo irreechi kun irreecha jechuun wirtuu Oromooti dugda Oromooti irreecha jechuun irreecha amantaa tokko ilaaluu miti irreecha Oromoo mara ilaalu irreecha Oromoo mara walitti qabatu kana beeknee maanguddoon ta'een irreecha kana nuun geette tokkummaa keenya asiin nuun geette jettanii qeerroon qarreen hojjataan warri gartee barumsa qabu namni immoo gartee aqlii qabu namni qabeenya qabu irreecha kana tumsa walii godhee kan nama tokkooti miti ka Oromoo maraati akka jabaatu jechuu barbaadeeti dhaamsi ergaa anta barsu jechuu barbaadeeti. Thank you.